Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam oltan sagantaan keenya eegale. Paayilatoonni daandii qilleensaa Itoophiyaa rafuu isaaniin xiyyaarri bakka qubachuuf ture irraa darbe. Jimmaa aanaa maannaatti lagni guutee miseensota maatii 4 nyaate. Lolaan dabalee dhufee akka maabalii wayitiin abbaa fi mucaa tokko fuudhee kuffisee ala jedhu haati immoo dabalata jara qabuudhaaf ammas mucaa tokko qabatteetti kuftee. Baqattoonni Itoophiyaa Sudaan jiran akka haaraatti dararaan nutti hammaatee jechaa jiru. Ajjeetu bakkaatti kuma dhibba dhoodhi sirkaa fuudhu waraqaa wayii siin kennan amma achi baatee nima qabamsa ani furmaata dhabnee akkasitti badaan akka inni jirran warri galuu leedhamne jirran. Odeessaalee biroos qabnaa saganticha Fira ol balaa dhiyeessa. Xiyyaarri daandii qilleensaa Itoophiyaa Sudaan irraa ka'ee gara Finfinnee balali'aa ture. Paayilatoota hirribni waan qabeef xiyyaarichi bakka qubachuuf ture irra darbee jedhamuun dubbii ijoo ta'e. Gabaasa kana dursee kan baase The Aviation Herald akka jedhetti paayilatoonni xiyyaara Itoophiyaa gaafa wiixata hagayya 15 2022 magaalaa Kaartum irraa ka'ee Finfinnee qubachuuf ture irra turan lama hirribni waan qabeef buufata xiyyaaraa Boolee qubachuudhaaf ol fageenya irra turan irraa gadi bu'aa hin turre jedhe. Daandiin qilleensaa Itoophiyaas dhimma kanarratti deebii kenneera. Hirphaa Gammachuu. Xayyaarri Boeing 737-800 lakkoofsi balalii ET 343 ta'e Kaartum irraa gara Finfinneetti ol fageenya kiiloomeetira 11.3 irratti balali'aa ture. Xayyaarichi ol fageenya irra ture irraa akka gadi bu'aa dhufuuf itti himuudhaaf carraaqqiin hojjettoonni tiraafikaa daandii qilleensaa buufata xiyyaara idil-addunyaa Boolee jiran taasisan hin milkoofne jedheera. The Aviation Herald. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa gama isaatiin ibsa baaseen akka jedhetti guyyaa wanti kun mudatetti kominikeeshiniin paayilotootaa fi hojjettoota tiraafikaa daandii qilleensaa to'atan gidduu addaan citee akka ture mirkaneeffatee kanaaf immoo ka'umsi maal akka ta'e qorachaan jira jedheera. Dabaluunis sababii maaliin kominikeeshiniin akka addaan cite waan jedhe qabaachuu baatus qorannoon jalqabe hanga xumuramutti hojjettoonni waan uumame kana keessaa qooda qaban hojiirraa akka dhorkaman ibseera. Paayilotonni to'attoota tiraafikaa daandii qilleensaatiif deebii hin kennine kunneen sirna balalii xiyyaarichaa irraa sagaleen akeekachiisaa akka isaan bakka qubatan qaqqaban agarsiisuu isaatiin isaan dammaqsee jedhameera. Awutoopaayilot bu'uura ajaja dursee kennamuufiin xayyaarri ol fageenya saffisaa fi toorarra balali'u sirnaan eeggatee bakka qubatu sirna taasisuudha. Haa ta'u malee sirni kun bakka qubatu yeroo qaqqabutti sirnicha ofiidhuma isaatiin dhaabuun sagalee akeekachiisaa akka dhageessisu The Aviation Herald ibseera. Flight Radar 24 ilaaluudhaan hubachuun akka danda'amutti yoo xiqqaate guyyoota 7 darban keessa daandiin qilleensaa Itoophiyaa Kaartum irraa gara Finfinneetti guyyaa guyyaadhaan kan balali'u yoo ta'u balaliin kun ammoo yeroo inni fudhatu sa'aatii 1:25 hanga sa'aatii 1:30 ta'a. Haa ta'u malee agayya 15 bara 2022tti xayyaarri Kaartum irraa gara Finfinneetti balali'e kan qubate balalii sa'aatii 1:49 boodadha. Kunis daqiiqaa 20 boodatti hafee qubatee jechuudha. Gabaasni kun hordofee xiinxalaan aviyeeshinii beekamaa Alex Macheras dabalatee namoonni baay'een waan mudate kana dhiibbaa hojii paayilotota irra jiru wajjiniin wal qabsiisaniiru. Jimmaa aanaa maannaatti miseensotni maatii 5 ta'anii mana tokko bahan keessaa 4 balaa lolaan lubbuun isaanii darbe. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanaa maannaa obbo Anwaar Abdoo balaan kun kaleessa hagayya 12 bara 2014 galgala naannoo sa'aatii 1 irratti qaqqabee jechuun BBC'tti himaniiru. Kun akkamiin tahee jechuun waayilli koo Habtaamuu Xibabuu itti gaafatamaa kana dubbiseera. Bishaan kun miilaan keessa ce'ama ture. Bishaan xiqqoodha. Silaa dhumtisaa. Amma maatii keessa mucaa tokko achi keessisee ga'e abbaan haadha manaa isaatiif daa'imman hafan lamaan fuuchuudhaaf deebi'e. Gaafa kana lolaan rooba gara tabba gaaraarraa bakka Santammaa jedhamurra rooba immoo jira. Bishaan kun lolaan dabalee dhufee akka maabalii wayitiin abbaa fi mucaa tokko fuudhee kuffisee ala jedhu haati immoo dabalata jara qabuudhaaf ammas mucaa tokko qabatteetti kuftee akkasitti lubbuun daa'imman lamaatii fi haadhaaf abbaa darbe. Yeroo sanatti hawaasni iddoo sanatti argamuudhaan reeffa abbaa isaatuma sana argamanii kan ijoollee lamaatiif haadha irra ganama kan inni argame hirmaannaa hawaasaatiin hawaasni
barbaadaa bulee har'a ganama reeffa isaanii baasetti jira. Reeffa isaanis gara hospitaala Jimmaa waajjirri poolisii fudhateetti kan deemee jiru natti fakkaata yeroo ammaa kana. Haalli ture haalli gaddisiisaan ture kanuma taatee raajiidha baay'ee bishaan namni kana dura miilaan keessa ce'aa ture akkamitti akka namaaf nyaatellee baay'ee nama dhiba jechuudha. Tarii daa'imman umuriin isaanii beekamaa? Umuriin isaanii tokko umurii naannoo waggaa 13 taati isaan tokko kanaadha wajjin duute. Tokko daa'ima ishee addan baafanne xiqqoo mucaa haftee sanallee dhaqee qaamaan bira ga'uudhaaf xiqqoo haalli gaddii hawaasni naannoo sanaa keessa jiru carraanaan kennine adda baasuuf yaalellee mucaan tokko hafteetti beekta. Garuu immoo haalli hawaasni keessa jiru baay'ee rakkisaadha bakka gadda guddaa namatti dhaga'ame namni nama haasofsiisullee hin jiru bakka baay'ee gadda guddaa ta'e waan ta'eef mucaa ishee haftee sanallee haasofsiisuudhaaf carraan arganne. Hundaafuu hawaasni naannoo alan gaafatu mucaa isheen tokko kan baate naannoo waggaa 13 haadha wajjiniin kan argamu. Ishee tokko umurii siin barree ishee abbaa wajjiniin naannoo abbaan irraa argamte umurii siin barree walii galmaatii shan ta'anii mana tokko ba'anii namni afur lubbuun isaanii boqoteera baay'ee kan nama gaddisiisu hawaasni kan keenya gara fuulduraattis yeroon kun yeroo gannaa waan ta'eef of eeggannoo taasisuu qaba dhaansa haa ta'u carraa kanaan gadda guddaadha. Gadda keessummeessine akka aanaattis baay'ee nutti dhaga'ame wanti jedhanillee nama harkaa badaawwata. Mootummaan Itoophiyaa warshaalee naannolee biyyattii garaagaraatti haaraa ijaaraman abbootii qabeenyaa fi biyya alaaf biyya keessa jiranitti gurguruu akka barbaadu beeksise. Caalbaasii ministeerri maallaqaa baase irratti abbootiin qabeenyaa biyya keessaa fi alaa akka irratti hirmaatan waamichi dhiyaatee jira. Gabaasa dabalataa qabna. Warshaaleen sukkaaraa mootummaan caalbaasiif dhiyeesse Arjoo Dhidheessaa, Kasam, Xaanaa Balas, Tandaahoo, Omoo Kurraaz 1, 2 fi 3ffaadha. Ministeerri maallaqaa caalbaasii kana kan baase dorgommii damee oomisha sukkaaraa irratti jiru cimsuu fi dhiyeessii sukkaaraa biyya keessaa guddisuuf ta'uu beekseera. Ministeerichi akka ibsetti Itoophiyaan fedhii biyya keessaa guutuuf biyyoota alaarraa sukkaara galchiti. Warshaaleen 8 kunneen qabeenyummaan isaanii gara dhuunfaatti yoo dabarfame oomisha sukkaaraa guddisa jedhe ministeerichi. Oomishni sukkaaraa yoo guddate galii qonnaan bultoonni shonkoora oomishanii fooyyeessa jedhamee abdatama. Kana malees dhaabbileen biyya keessaa fi alaa oomisha sukkaaraa irratti hirmaachuun sharafa maallaqa biyya alaa akka argamsiisu ministeerri maallaqaa himeera. Iddoowwan warshaaleen haaraa ijaaraman kunneen iddoowwan oomisha shonkooraaf mijatoo fi bu'uuraaleen misoomaa guutamuufi ibse. Waggaa 4 dura paartiin biyya bulchaa jiru warshaalee sukkaaraa mootummaa harka jiranii fi ijaarsarra turan guutummaatti yookaan gartokkeen gara abbootii qabeenyaa dhuunfaatti akka dabarsuun murteessuun isaanii yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun ijaarsarra kan ture daandiin baaburaa, paarkiiwwan industirii, hoteelonni fi dhaabbileen ijaarsaa garaagaraa guutummaatti yookaan gartokkeen dhaabbilee dhuunfaatti akka dabarfaman murtaa'uu isaatu yaadatama. Odeessaalee gaggabaabottan darba hongeen Afrikaa bahaatti mudate hanga yaadameen olii yaaddessaa akka ta'e ministeerri dhimma Afrikaa UK Vicky Ford ibsan. Namoonni miliyoona 7 ol gargaarsa namoomaa atattamaan barbaadu kan jedhan aanga'aan kun hongeen kun kan yaadameen olii jechuun himan. Ministeerri muummee Fiinlaand Saanaa Maarii jimaata har'aa qorannoo qoricha sammuu hadoochuu fudhachuuf dhiisuu ishee adda baasuu gaggeessuu himte. Aadde Maariin viidiyoo paartii dhoksaan waraabame bahe tokko irratti osoo shubbistuu argamuun booda ture qorannoo kana kan gaggeessite. Taphataan Real Madrid fi lammii Biraazil Casemiro gara Manchester United deemuuf walii gale. Manchester United taphaticha mallatteessisuuf paawundii miliyoona 50 jalqaba kan hafe miliyoona 8.5 ammoo booda dabalataan kaffaluuf walii galeera. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessaa dhumaarra geenyeerra dorgommiin kubbaa Baqattoonni Itoophiyaa Sudaan jiran akka haaraatti dararaan nutti hammaatee jechaa jiru. Baqattoonni waggaa dheeraaf achi jiraatanillee waraqaa eenyummaa kan qabus kan hin qabnes humnoota mootummaaf qarshii biyyattii 200,000 hanga 300,000 yoo kaffalee malee
hidhamaa jira jedhan. Kana malees dhaabbatni baqattoota addunyaa UNHCR abdii biyya sadaffaa deemtu jedhuun mooraa tokkoo gara biraatti nu geessee achii bahuus ta'e hojjechuu hin dandeenye jechuun baqataan BBC'n dubbisee Milkeessaa Muummee dubbata. Rakkoon keenyaa kanaan dura mooraa UNHCR Kinnaar Suuqii bakka jedhamu turre asirraa fuudhanii amma mooraa UNHCR hundarguur nu fidanii hundarguur kana gaafa rattanii rakkoon keessan itti hiikamaa hundarguur kana yeroo gaafa rattanii formaata biyya sadaffaa biyya sadii koona jedhamee fidanii amma kun ammoo waggaa sagalii kan gargaarti tokko nu jedhaa jiranii mooraa kana keessaa ba'anii hojjechuuf immoo waraqaa barbaadaa waraqaa isaan nu kennanii jiran kana mooraa UNHCR keessaa hin bahina irratti barraa'ee jira. Karatti deemnee hojjennu qabnu mooraa kana keessa hojiin hin jiru gargaarsas nu godhaan jiranii baay'ee rakkoo guddaa keessa jirra. Hubanna kanaanis wal qabatee kun darratti mana keenya bokkaan mana nurratti jijjiirtee kun darrata keessa jirra. Ijoollee keenya obbolaa keenya bokkeedhaanii dhukkuba daddaadhaan saaxilamaa jiru wajjin jira. Baqataan biraa waggaa 9f Sudaan jiraate magaalaa guddoo Sudaan irraa qabamuu sodaatee gara naannoo biraatti baqachuusaa dubbata. Rakkoo jiru amma ani kartumiin ture kartumirraayyuu qabaa waan jabaateef baqadheetan gara amma Shimaaliyaa deemeen jira ofii kootee jechuudha. Ijoollee hedduminaan gara nama 100 gaa'utu hidhaa keessa jira amma. Waraqaa eenyummaa tokko isiin kennanu jedheetuma bakka siidhu 100 dirqaa fuudhu waraqaa wayii isiin kennanu ammas achi baatee nima qabamta. Furmaata dhabnee akkasitti badaa rakkannee jirra nuti warri galuullee dhabnee jirra. Jireenyi biyya kanatti qaala'ee waan jiruuf galuudhaaf illee alii karaan banama alii karaan cufama. Amma biyyatti achi deebi'uudhaaf qarshii 100 nama barbaachisa amma matammaa deemuudhaaf illee waan tokko wanni isaa tokko hin beekamu bas hidhamanii fuudhamtee uma deemta bas manuma iddoo hojii keetti qal'amtee deemta alaafinatti wayin nam tokko namni wayin jiru hin deemta yoo birrii qabaatti kennitee bahu yoo dhabde immoo wani dhaattaramtee achi keessa nyaata illee namaa kennan. Eejjama jiraachuu namni keessa jiraachuu barbaadaa hin jiru yeroo ammaa kana gara biyyatti deebi'uudha barbaadaa nuti keenya inni gariin uummata keenya inni kaan baarii Liibiyaadhaan gara baariitti dhufee jira inni kaan caara argate xaaliyaanii galee inni kaan Masrii deemee jira gadi caalu. Dhaggeeffattoota keenya BBC'n dhimma kanarratti embaasii Itoophiyaa Sudaan jiruu fi UNHCR dubbisuuf yaalus hin milkaa'in hafeera. Qophii keenya dhumaan dorgommiin kubbaa miilaa guyyaadhaa guyyaatti wantoota hin eegamne keessummeessuu fi si'oominaan eegamu Piriimeer Liigiin Ingiliz guyyoota dhuma torbee dhufan irrattis taphoota hedduu qabateera. Xiinxalaa kubbaa miilaa BBC kan ta'e Chris Sutton tilmaama ajaa'ibaa qabateera. Eeliyaas Hordofaa nutti hima. Addunyaa kanarra wanni tokkollee mirkana jechuu hin dandeenyu ta'a. Xiinxalaa kubbaa miilaa BBC kan ta'e Chris Sutton garuu taphoota Piriimeer Liigii kurnan keessaa waa'ee isa tokkoo waan mirkana taheen isinitti hima jedha. Manchester United Liverpooliin akka haalaan adabamuu nan beekaa garuu goolii meeqatutti gala kan jedhu malee jechuun hima. Guyyaa sanbataa taphoonni 6 kan taphataman hoggaa ta'u Tottenham Wolves wajjin, Crystal Palace Aston Villa, Everton barana kan liigichatti makame Nottingham Forest wajjin, Leicester ammoo Southampton keessummeessu. Tapha xumuraa guyyaa kanaan taphoota marroo duraa lamaanuu kan moote Arsenal dirree Bournemouth qajeela. Chris Sutton Tottenham 3-1 Wolves ni injifata. Akkasumas Arsenalis 2-2 Bournemouth irra aana jedheera. Guyyaa dilbataa ammoo Chelsea'n gara dirree Leeds kan imalu yennaa ta'u West Ham ammoo Brighton keessummeessa. Newcastle ammoo dirree isaa irratti Man City wajjin morkata. Chelsea fi Man City'n yoo irra aanan West Ham Brighton wajjin qixa ba'a jedhee xiinxalaan kubbaa miilaa kun. Chris Sutton taphni akkaan mirkanadha jedhee gaafa wiixataa Manchester United fi Liverpool dirree Old Trafford'tti gaggeeffama. United tapha kanaan Liverpool ni injifatu taanaan gabatee irratti sadarkaa kan caalan yennaa ta'u kun garuu tasuma hin ta'u jedha Sutton. Darwin Nunes kaardii diimaa argachuun tapha kanarratti hirmaatu dhabus gareen Jurgen Klopp garuu gahumsa addaa agarsiisuun irra aana jedheera. Kana malees United taphattoota amma qabaniin garee Liverpool sadarkaa gaarii irra jiru kana dura dhaabbachuu hin danda'an jechuun Liverpool 5-1 Man United mo'atu jechuun tilmaameera. Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf qabannee fi kan torbee kana xumurree saganticha Firaa'ol Balay dhiyeessee kan qopheesse Eliyaas Mulgeetaati. Torban dhufu hanga walitti dachaanutti sanbattan gaarii qabaadha.